ما شاء الله وين هواس خينيا هي ما مثل عندهم خنين راتو برباد يجوا ما شاء الله ما شاء الله والله وانا جايباتي يعني إملا نمني ديمه يروح صوم وكانتي إممان نما في دوتك إتيتر ما دم بهو مالف جنان من غينيا يفيفون ديمه غندا ديمه تنين فو يوجيب كسن دجه أما تدنو خن خراوي خفلا يرو جاني ل باي يتكلم دجه بر بيرو ده كم سجلت كم ديدم تقول بيرو ده كم ديدم جتون ومن هو نيج خيسة جيس جيران أمانتي إسلامات سياسة متيجو ومتى أكادا إتنامني جزء بيا ديمله بيا في تجارة ومتى نقرأسس بيا خيسة ديم أنتان أكيد تجارة ومتى نقرأسس ومن نكون كم شيء نغني شيء جمال هاي جيجي الرجدي يوم براد دمني دمني وان دمني ربي تهمو إنت دمني كاسي وانسات يجو من نكون إيش خيسة تري منام تكرر وتشانجرن إما أنت كرر وتشانجرن أمانتي ساب بلس جيران ونما يزن أسيمتن مكان كينيا يوزا وهما بأفانو إيش أكيد دجاجر إسحاق وبكي كينيا تيان جامعة سانكي سجرا شوفر بعدي تدا بقعد سلسلة ما جانغنا خيسة خناف نمني كينيا كوما بلس كينيا أمباسادر أستاذ عمر إسماعيل أسي إيش ولي هيدا شمينة كاسيسن رابسمو أكاكابو إسا مالنو في الدنجو إسنو فتاني جدا متأنو أدانو في الدن قروان اتديبي دام سنة ما يتجرو دام تنيفي دام سنة موتا أسجرو دائس هاتو خدائن تهين اللي بيخي وانا جاني نمنيرو أكا قربان حاسو ما يسندريفو خاستنرا أكا قربان mana nama gore korba isa fite yero korba isa fite isa demta imal khagara mi jannan fayan kabu kon kon to bame ni na kon ko dinga mana de bu ude ma ga fa ne yu mal je abam mana uyo ati de butuson amma nan juru je injiru je mal yu ya dura baris namni ga sagantani sanamma imtantun utela VIP إثني قبنا كم جوتنيتي نحن كون جارل براتا كافي ميت أمانتي إسلام قفاف إثني اللي واحد دون إثني الراجم مري أكاسي يبقى كبدني ستركات إثني يبقى كبدني ومن نقول سلا إثني متجاوي أول بينوان تيف جت استيز أول بينوان تيف إفتول شوفا كي تنجين ربي نرجع سنبات شو بربادتي مال جت شو غيزتي يرو كذي أمة خنا رابع فليس فيالي قطنسن فدي خيسنا كتير وان أسي والبين الرا ولي رجابنا ما نموت برا خجنا على قطعه ما تبين لنتي زني بيت الرا أستاذ عمر أنا في ديسو قبضة كأشان لطي ما سر أنت قارئ تمان سيكا بمالي تبارك فقال مالف جنان نافارا يا نمني قويا دورا خنا كأشان لو ورا سوا أندورا رتي سجنتان توني نموني أمان دورا كينيا داك دوفه هندي سورة أشرا قلك سوق أفوسون تهين أماز محاضرة أشي فوتو فيديو دان قلك سوق أفوسون تهين إيجاز دوفه والله ربي قدام كهاد بكسان قلبي خيس خايته إرد لغون أمانة يزر جرتو يو إخلاص أفكار أقطاتي يو ربي يتشكد أقطاتي أنا الرأي سيمبازي أبلون بازي namni chidake ani akkuma itti amale sinje wone akkamalen te wanna goden si mude wanna kasna gode khane dawne osome bakkatan ngenya wasema hala ummata kenya male bar qabiyane biyan hala biya nin gafadde warrakka umar nin gafadde hamata ko halatan hawasa kenya da akkam yecha google raile nin dubbise hamata ko nama biralle nin dubbise bijasan negeni kanjira turan durse talama fada namni islama kun hettu khabaja qaba namtichi kanuma fakkenya islamu man qabne huccu islama tanan arkamudaf hettu khabaja qaba namni kan nuhim amale dabi kan nuhim inumatu polisi yone fe nama mudawwar qabu fi khana qabde ummatuma khan kanatitu nama islamati berji ittaqayan
kanin dhagee beekisan. Islaama deemanii irraa qaban jechuudha. Laakiin ammoo yeroodhaan arge poolisni kun kanuma afaan isaanii hin beekne yeroo tokko fi akkana kaayyette kabaja tokkoon akkana si dubbisa. Hatta konkolaataa ati keessa jirtu karee kabiraa dhaaban kan keen dhaaban waan hin arge keessa. Kana malee nu daawwachiisan obboleeyyan masjidoota nu daawwachiisan yaaboo masaajida nu daawwachiisan jaamiyaa moskii jaanii. Jaamiyaa moskii mee seenaa maal achi keessatti dabarsitan? Jaamiyaa moskiin masjidul jaamii walakkaa isaan na dura beekaa fi bar. walakkaa magaalaa Naayiroobii taa'u keessatti argama. Masjidni san masjidaasi bulchiinsaasi. Meenuma dhaggeeffadhu. Masjidaasi bulchiinsaasi. Bulchiinsa hoggaansa hin jiru rakkoo islaama keessa jirtuu fi gammachuu islaamaatillee maayikii isaanii sanirraa ni ibsama. Ammas dhaabbata qaban dhaabbanni isaanii jabaadha. Torbaanitti gaazexaa abbaa Friday Bullet yaanii torbaanitti gaazexaa abbaa. Torbaan kana keessatti waan islaamni qabuu fi rakkoon islaamarra yoo mudatu taatee fi odeeffannoo agartee addunyaadha torbaanitti qabanii jummaa gizeechi salaatti bilaashis hiiran jechuudha gaazexaa. Meenuma dhageega. Bilaashis hiiranii maayikiin masjida sanii maayikii kabajaa qabu. Maayikii da'awaa sirnaan dabarsa yoo rakkoon islaamarra mudattee achirra dhaabbatee imaamni takkaahu gartee irraa dubbataan bakka sanii dhaabbatee mootummaan biyya tanaa islaamarratti rakkoo akkanaa bakka kanaatti fidu jira nutis akkuma warra biraatitti filannee filmaata hoggaa filatan qaba filmaataan filatanii nutis filannee arra islaama bakka kanatti tuqu jechuun nu tuffiidha islaama tuffiidha bakki san kabajaan si eegamuu qabdi naafuu si eegamuu qaba hayni si eegamuu qaba jee maayikiin masjida sanii yoo kadubbatu taate wanni san taram akkasuma kallattiidhaan furmaata inumaatu taniin dhagee yeroodhaan gaafadhu inumaatu yoo rakkoon takka dhufte qaamni mootummaa ibsa nurratti kan inni jummaas deemu kana jarjartanii ibsa asirraa nurratti hin baasina waan kana inni sirreessinaa jedhanii hamma if dura ofirraa gaafatan masjidni ibsa kanna jaamiyaan ibsa kanne jaamiyaan ibsa kanne jechuudhaan deema ihtiraama qaba namnummaan fadhe maayikii as fuudhee waan fadhe naasaa'uu sirna qabaa jechuudha. Akkana jechuun wanni fedhe muuxannoo biyya galchuu barbaachisa ta'uu akkana. Maayikiin biyya teenya kabajaa qabaachuu qaba. Maayikii kabajaa qabu ka hukmiin inni arra kannuu fi qaamata dhufu kannulleen wal fakkaattu. Naa kanname. Butuu gaarii yeroo. Buutii waashee qabaaltaa. Akkana jennummaan kun. Umarummaan kun. Silaa koreelee masjidaa walitti qabanii biyya tana fidanii hin jaajimmas. Koreelee masjidaa haa muuxannoo fudhatanii. Hiinaan je ogguusin jeen yoo neefi koreelee as fiduun kan nutti ulfaatu taate nuti fuudhee kana geessaa fi jettan akkamatti jirru tana. Eegaa sadi fuunee. Wanni inni koreelee jeef amma maayikii kana hoggaan dubbadde maayikiin koree laalchisu. Imaama laalchisa. Daa'ii laalchisa. Daa'iin koreen san ammoo yoo imaamni akka malee ta'e qabu qabdi. Koreen ammoo koree wanni itti fedheen baana dhuga wanta koreelleen qabu qabdi. Koree wanni itti fedhe muuxannoo biyya biraa gizee jirtu qulqullina masjidaati. Qulqullina masjidaa sagaraa isaanii keessa teessee nyaatatti ni nyaatta. Sagaraa isaanii keessa teessee nyaatatti ni nyaatta. Qulqullina hedduu eeggatan. Waan jaaran kana bareechanii jiran. Anni maashee kana akkin jeen hogguma dura waa jaaruu deemanuu qulqullummaa isaanii beeksanii jeen maaliif shaklaan isaanii adiidha. Namni shaklaa adii tolfate jennaan hoggusa duraatu qulqullinaaf niyyatee jira jechuudha. Namni qulqullina hin qabne shaklaa gisee magaalaa dhaqee bitu. Gurraacha tokko laalee bita gurraacha tokko laalee bita. Haturiin irraa mul'anne. Haturiin irraa mul'anne jee. Qulqullina uummanni sana akkasitti eeggatu koree masjidaa wanni masjida fida jechuun masjidni biyya teenya nyaates wohuma baasaa beekadhu. Waa bilaashatti hin jaaramu. Bilaashatti hin jaaramu. Maallaqaan jaarama. Maallaqaan hoggaa jaaramu tolchanii waan san bareechanii jaaruu barbaachisaadha. Amma viidiyoo footoo takkaan sheeka guyyaa kan agarsiise. Footoo masjida biyya teenya keessaa haasan tokko. Footoo nuti masjida gartee jaamiyaatti kaananii harkuu danda'a wattoonni keenya. Footoo sangitee ilaalle footummaan tunuu ni haasoo itti qulqullina masjida kanaa ifa. Sunis ol ka'eetuma jaarame
keenyaa salkayeetu ijaarame. Baasiin baasuma. Baasiin baasuma. Wanni immoo barbaachisu immoo qanxummaa waan Quality isaa eeguu. Qulqullinni isaa eegalee haa jennu. Yeroo madheenu waardiyaan holaa takka dura holaa hedduu qabame holaa takka dura poolisii 4-5 jira. Masjida. Masjidee warra masjidee eegu. Salaamu alaikum umjani. Maal hajamtan jam masjida ziyaaruu feenennan haa achiin seenaa janii bar holaa takka dura namsa 4 ni lakkaa'e. Awoo maal jennaan waardiyaa masjidaati jenna. Maashaallah. Achita ta'an. Holaataan akkasitti ta'an holaataan akkasitti ta'an. Teenyogguun yeroo dhadheene nu naqanii yeroo dhani daawwannenne dhaaphaa jedhanii biiroodha isinii dubbifna jedhan. Akka carraa ta'e guyyaa san waan hin jiru. Kajaamiyaa san hin jiran. Guyyaa aladaa dhahine. Guyyaa aladaa waan dhahine baruu yaa wayaan waan taateef sagantaan teenya akkasii walitti dhaabbattuudha. Takka boqonnaan harkannee alada irra buufanne. Duuba akkam ta'an akkana fagoodhaa dhufneennaan haa nama ziyaartanii jedhanii nu ziyaartatan. Laakiin maal dhabnee nama nu wajji deemee bakkitu nuun jiru qofa dhabne malee ifi immoo keessa yaayane. Waan inni ajaa'ibaa qulqullinni tokko waardiyaa dila san qabaachuu takka. Lammaffaa ijoolleen keessaa waa qaraatu hin jirtu. Markaza kopha godhaniiti masjidni calii kana. Odan salaatu. Meeqa lama ji. Inni sadaffaadhaa bakka maakiinaan dhaabbattu. Parkingii waan jaan kana. Parkingiin kun akka gaariidha jira. Meeqa? Sadiimi. Inni afuraffaadhaa masjidni keenya afaan Oromootiin keessatti haa gorsinu. Afaan Somaaliitiin haa gorsinu yoo jiraatanis. Kun afaan Amaaraatiin haa gorsinu jee wal dhabaame. Kuni waan biraa kuteeti nama masjidni guddaadha bakka hundatti gubbaarra katabbi. Oromoonis bakka qabu. Ani osoo deemanii masjida maal jaa Oromoo maal torra katabbi. Oromoo muhaadaraa jetti. Oromoo muhaadaraa jedhanii masjiduma guddaa biyyattii jaamiyaa kana keessatti koottaa kun hojanii bakka dhayinee bakka sallaallee kun viidiyoo irratti arguu ni danda'an jechuudha. Viidiyoodhaan qarrasnee qabna Oromoo muhaadaraa jedhanii akkasuma gosa hundaaf akkasii jira jan. Qulqullina isaatti irraa eebiif. Taraawiyaa sagalee walirratti ol fuudhuun hin jiru jedhanii gizee maali nama asuma darsii kunis achitti darsii wal shaakaluun hin jiru masjidni guddaadha jechuudha. Kana malee qulqullina isaa waan ajaa'ibaa ta'u asuma keessa qalama karara ta'ee akka waan bakka biraa dheeyxee ani ajaa'ibeetiin ellaa masjidni risaalaa islaamaa guddaadha qabaan achirratti naa gale. Kana malee masjida kame kada inni laal. Masjida Halingam jaaniini. Hayyee. Masjidur Rahmaa kajaaniin dhaynee daawwanne. Waafi. Masjidur Rahmaa gizee dhaynee daawwannes akkasumatti waggaa dura ol seenne waardiyaan nu dubbisanii keessummaadhaan nuti masjida kana laaluu feenaa jaaniini dhaabbadhaa biiroo irraa hin hayyame isinii gaafadhaan nuun jee biiroo dhaqee nuuf gaafate. Biiroo tanuma masjida keessaa. Haa daawwatanii jaaniini akkasii seennee daawwanne. Kana masjida san keessaa waggaa dhaynee daawwanne. Qulqullinni isaa bareedinni isaa akkuma ta'e waan dabalataa himi. Wanni dabalataa achuma keessa reestooraantiin hoteelli jira. Hoteellicha keessa jira. TV jira. TV alhudaa jira. Sadaffaadha. Ka sadaffaa akkasi. Wanni hoteelaas achuma keessa hoteela bareedaa qaba. Hoteela keessa nyaata shaayii nu jenneeti yaaddoonee turre as keessa wanni jiran nu jenne achuma dhaynee shaayis namoonni nu keessaan faxariinis kan jiran achitti faxarree. Nyaata nyaannee baane jechuudha. Qulqullina mudawwara adiin irra gangalattuu. Wanta kan taatu. Sambiraa kun nimmas. Sambiraa dabarree masjidul hudaa kajaaniin dhaynee. Onoo kana. Masjidul hudaan inninis lafa bal'oo qabaa. Cinaacha isaatirraa jaamiyaa wanni kollejjii qabaa bakka ijoolleetti baarsu markaza gurguddaa qabaa. Jala isaatirraa addaraasha qaba. Addaraasha guddaa. Ka aruuzatti godhan achitti inuma akka carraa ta'e guyyaa nuti aruuza jira. Aruuza islaamaa. Waliin namaa tuqaa bara. Dubartiin niqaaba qabdi. Achi dhufanii akkasii ol seennee kunoo keessa yaanee akkasii namni hundi aruuzaarra maali isin aruuzaaf dhuftanii jedhii akkasii lakkii biraa deemne TV jira. TV qaba. TV alhudaa jedhanii. Reediyoo iqraa jedhanii jira. Raadiyoo iqraati jira. Masjida kanaa ta'uu ganaa jechuudha. Masjida kana keessa jira. Achi biiroon isaanii achi keessa jirti jechuudha. Masjidni da'awaas caalamiyyaan godha jechuudha. Chaanaala qabaa. Wanni achi keessa dabruu fi daa'im biraa yoo nuti dhaqe nuti immoo yeroo nuti dhaqe nu toora za'a jaha kan dhaqneeti holaan TV'n sun cufamee deeme malee achirratti waan biyya tanarraa agarree
nutis dubbannee silaa nurraayis waraabanii Waraabanii warra biyyaatiif dhiyeessan. Akkana ziyaaraa namni akkanaa dhufe jedhanii silaa TV'n achirraa biyyaa dabarsa jechuudha. Amma masjidoota biyya teenyaa ni beektaga. Waa xiqqa shawaar kannaa wal nyaachuu, maqaa walirra oofuu, olola walirra oofuu kun yeroodha gartuu hedduu qalbii si caba uummanni odoonii fi masjidiin guddiseen sammuun guddatte. Jaamii amma sanuu fooqii cinaa jirtan gartee mishaa fooqii kasin labbaa jirtan guyyaan ala cufaa jiran malee fooqii waqfii qaban jechuudha. Fooqii guddoo bizineesiin elektirooniksiin feeticha keessa barbaaddettee dukkaanatti argattu waqfiidha. Masgiidni kasi qaba gama haani fooqii qaba bizineesa guddaa qaba masgiidni san galii guddaa qaba addaraasha qaba laayibireerii qaba biiroo qaba. Biiroo qaadii hunda achi keessa jira. Biiroo qaadii hunda jaamiyaa san keessa jechuudha. Kana malee achirraa yeroodha deemnee masjidaan awwa haramuma jirre itti fakkaata qabannee itti wal barbaannee bilbilaan. Dina jechuudha. Kan masjid kan gubbaarraa kan sagaleen imaamuma masjidaati. Ifaan kanuma madiinaati. Sabuu eessa jirra? Masjida suuqiidhaa kaa kan. Magaalaa kana keessa jirtan. Kaa magaalaadha. Bakki ijoolleen itti taphattu. Gubbaa tanarra bakka san jirti. Namni kun ilmaan kan achi geesseeti. Ani agarre bar akkana ni baddanaan jedhanii na qabanii namni naa wajjin hin deemee akkuma harama keessa kophee teenya bakka biraa keenye namni naa wajjin hin deemee akkasi feerti walitti bilbilee walitti deebine masjida magaalaa keessa. Masjidni san maali ni beekta Ameera? BBS mool jaaniiti. Moola guddaa magaalaa abbootiin qabeenyaa walitti buustee warra lafaatii fi Soomaalota harka guddaa Soomaalota qaba. Akkana. Soomaalota ijaaree jiru. BBS san magaalaa guddoodha. Hoteelaa achi keessa meeshaa barbaadu waa hunda achi keessa qaba. Paarkingiin isaa jalaa kaa'ee ilaa gubbatti makiinaa bakka itti dhaabdu qabda paarkingii isaa. Gubbarratti masgiida guddaa ijaaraniiti. Masgiidni guddaan jira jechuudha. Utubaa iddoo hin qabne. Alaamaa bakka toon itti dhaaban waan hidhatee bakka Finfinneedhaa bakka jala seennu tana maali? Bakka biyya amma tolcha kana wanni addabaabaayii bakka addabaabaayii jedhin jala kaseenan san akkas laal makiinaan akka nama jala kana shirja awo reefu bakka tanaa miguun hin jiru illaa bakka lammaffaatiin nu baase bakka sadaffaa osuma kana deemu osuma shirjooti gubbaarra baane hundi bakka dhaabbattuu hin qabdi makiinaat akkana duraa kaasiin hin jirtu makiinaat akkana duraa kaasiin hin jirtu bakka lastiroo suni ajaa'iba dhatte ammas. بالبر كلنا الطهارة شطر الإيمان. بربقتول لسترو رجاني بكمة ورد لسترو راتا أنا كمان جي أسي منكو هاي بك بريد تلشني بك بريد رتيسي خبيت ترترقتي باتا وانا تيجي تخنرتي شيخ أمين جيسي دبر بس كده سر بس كده نقعدك والله نقعدي تانية تفضل ولني أشوف مالي متاولك أبتشوم بيتو سلامتها ولك أبتني وان خنا أولي اللي دلقون ودندان مني إنما أسرع ولك أبي سلا حالنا مش جاي نقادي تاني تبوشون بربادة جي نقادي لا تكسوان زمبرج دوغا بكسنا كسي تولشي وان براخا ريفا تدوب بتبر نمو يادو فيك أبا خجي يادو فيك أبا خيت تسن جتشي شغامين تكو يادد أمانا ساسن سين تكو فدت أكيد إدون خرالا ما تيتسن نرى مرتسني أنا اللي باتي هنگا خنا چتايون أنجان نين تاجي. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. مرتي ونرى الدبر سني چتايون أنجان نين تاجي. أنيس كون كديامه. ما شاء الله. أسرتي. وان مرانو أشي وانين سيجا سوكيزا. فوقي دا كناغر سيفتن. فوقي نمتشي وان هرام حشيش بخارد لغاجن. لغيفر دو أمير. نتيما ستي مسجد وصو بارك الله ينو. وصو إيجنو سعادة برسنه. Abo masjidni khutbaan dheeree se khaduma heddummataa janii aboon dheeraate yeroo taraawiidhaatis dabaree jennee akkana qarshuma qarshiin osoo tokkicha irratti du'aayii numa goonu tokkicha irratti du'aayii numa goonu akkana mul'uq taanaame olama kaan jedhu dhaggeeffadhume nama 10 barbaanna kan miliyoona 3 dafamee mana qabuma janii namichi tokko kas jenaa maturtu achuma dhaabbateeti miliyoona 3 meeqata miliyoona meeqa dafee harka baasaa كيه جان جبولي كيه خلاص قرر جايبا تقبان فوقي تقو كابين يوان حرام يخفقنا دد لغا يدو إبادان جبهيسو جان أكاسي مالا غوطا كابين مسجد أقو جيسي مالا إني كان كي مسجد تيدي ونطو ديم
Temba kumbira gizi. Oguzin jeduba. Qulqullini Yaalu achumarraa eegalee boqon. yaalu buinje. Kaya jannata kan nama. Kayaknya ber namu mujrima kana olo mauli tu wuli jannata bar Gurbaa takkaa ibadaan qabna. wuli warra jannataati malee wadda takka jirtu maali maallaqa wasanii beekte amma namni sun daawaan godhamnetti Dawaan godhamte. achi booda bar yoo waan ta'e malee namni maallaqa kan kee hin barbaannoo masjiidin ta'u Tana bar daawaan tana caaltu. gosin jedhuba wala manje tokkoffaa bagaan jiraadhee waayyuu dhagee lammaffaa bagaan deddeemee waayyuu argan jedhe ellaanuu wanni neef rabbiin fasiiruu fedharti je'uuf dachii tana keessa yaa'a je'uuf waa hedduu agartanii dhageessa haya masjiida dhaabbateetuma maallaqa sii kanne naqa jan nugee gee wali lammaffaa maallaqa keen feenuu Waan ajaa'ibaati wallahi. akkana jechuun ammas waan biyya sun irraa addanatti taniin asirratti himuu barbaadu keessa asi bar inumaatu namni akka imaamaatii fi namni akka sheekanii yoo ta'e qabeenyaan hin himamu. Achitti waan hedduu na hinaafsisee wallaahi xiqqoo malee amma gaa miidiyaa irra jirra silaa waajuu numa jedhanii namni biraa silaan saba kanarraa ta'uu baadhee itti nama jechisiisu keessa asuma deebi'anii imaama isaanii wal mari'atanii kunis waa xiqqoo kannee kunis kannee ifuma sheerii isaanii keessa ida'an jiran. Mashaallah. Imaamtichi guyyumaan guyyaan makiinaan jijjiiramuu malee. Asib bar huccuudhaa yoo neefi jijjiiramte akka meelee jira gaa'ee waa hundaas waan dubbatanii aboo moobaayilii inni deemuun hin agarree numa jirti. Amma gaafee waa hunda waan hin jedhani yaa Rabbi nama keenya kana ani aboo nuti hedduudha janiimi heddummina barakaan qabne Rabbi namarraa qaba. Heddummina waan qabne Rabbi namarraa. Imaamni isaanii jen namnummaan imaama kanaaf mana jaarraa imaama kana irraa hajjii geessina sheeka keenya kanaaf makiinaa binna sheeka kana umraa geessina wanni takkan jiru sheetichi arrumaas jira boru Madiina jira iftaan makka jira guyyaa kan achi jira makiinaan ni jijjiiramti maal tokko nennaan abbootiin qabeenya aalimni keenya nuu qabne sheekni keenya nuu qabne maaliif qabaanna jedhaniiti amma bakki isin himaa jirtan tun osoo Saudi Arabiyaa kan ta'in Keenya yaa olluma keenya hayyee waan ajaa'ibaati. Warri waan akkasitti dalagulleen olluma keenya kan. Isin dhageeffadhuuti jidduu tana wayii kuttanii je'anis. kunne Waan ajaa'ibaati. kana ergaa takka qabaa bar maal dhaamtanii jee dhaamsa maal dhaamtan jee ani asirratti dura laal gaafa ummanni waa bulchisuun bar if saaxilaa jeniiti if gamaa gamu walirra kaasaa jeni ati faansa biiroo keessa daleetii jirtaan Ceephama jeniiti atummaan ifa gaallaxii takka gartee. akkana kuno Ifemi waan kee hanqinaa fi muuxannoo qabdu. dura namni isaa sirra himuu jeniiti Ifemi siin jeniiti ati. haya Dura siifima. taate dhodhooysite Asitti maal wanni isaan silaalan muuxannoo guddoo waan sanarraa fudhee wanni sannaaf taate. haya Wanni ichi keessatti nama madaala maaliin jee jechuudha. haya Tokkoffaa ati nama tokko nama waa hojjetu guutate. Namni waa hojjetu dura if beeksisuurraa ka'aa jiran. haya Fakkeenyaaf ati amma ani Jamaala Yuusufiin jaamaa yoo jette quufamteeti. akkasi Maqaa uummanni siin beekuun haasoo qabdaadha. haya Gahee ta'ee himuu qabdaadha. hayyee Ani Sheekh Jamaal Haaji Yuusuf hin bannaatiin jaamaa Ahmed hin bannaatiin jaamaa. haya Dura taa'aa daa'ii fi barnoota mana marii dhimma Islaamaa naannoo Oromiyaati. Mana marii dhimma Islaamaa Itoophiyaati. Mana marii dhimma Islaamaa godinaati. Gahee bakka yeroo jirtu san himuu qabda jedhanii ija guuttee. achi guuttee akkasitti kaa Alamadaa wanni kana kun maaliif barbaachisee hin jeen akkuma himicha irratti onnattu kana hojii keessatti illee ati onnee qabdaa jedhan. hayyee Kanaafi jedhaniiti kanan himta hanqina keessa akkasuma himta jechuudha. atuma hanqina kan keessaas Atuma hanqina keessa kaasaa. amma gaawwanni Biyya kanaatti jechuudha. amma gaawwanni hin jirre maal iseeta irra guddaan keenya rabbi nuuf rahmata nu haa godhu yeroo da'awaadha jechi bihee kalaas inni maleekatti if laala inuma if gamuun hin jiru waan keessatti ibnul jawziin akkana jee shayxaanni nama hundarra kaseenu sheekan irra seena jee Ayyee. ulama irra seena jee warra da'awaa godhu irra seena jee harameen irra seenennaan
إلا أنت تشون سينجي أو سمالي أتي بر غرسة خيمي أواجان جي بر أتلال أبانو مرة دليل ميكا فيدا Akkattiin shaashaa godhanii agarree jaaji. akka shaashaa gooteen garree Akkas jaane. shayxaanni saniin irra nama seena jedhan immaa waliin jechuu barbaade yeroo yaanu wahiin dhadhagee jechuu ijoolleerra Akkitti jechuun. achitti waa dhadhagee Hayyee. wanni kun anumaa gorsite mataa lafa taa'uun na gorseen jenne waan hin dhadhageewu san yeroodhaan dhadhageewu wanni gadi akkatti himanis nama dhifti Awwadin isin jiru guutumattu nama yeroo muhadaraa dheeyitee dhufte taraa lammaffaa rabbi nutti hin fidin jarrabbi sin Akka gurbaan arreefu hin musan. Lallaal guyyaa lammaffaa hanga suuraa tan teelaalanii Allahu akbar abaluu sun dhufuu deemaarraas yaa rabbi jan nama akkasii rabbi sin godhin ammasmaan jechuu Aamin. Wallahi aamin. akkasitti duuba dubbiin numa beekamtiif efeefuu ija qabdi nama gartiif hin ja'a waa hedduudha tan efeefis kophaa walii himunuus warri daawaa godhu kun efeef wal gorfatus ta'eef gorfatus hedduudha jira akkasitti duuba mee hanqinuma keenyaa'u yaa boo'ii lafarra isinaa ariine wayii gartee ba'aa isinitti taane jenneellee hanga nama firraa gaggaafannellee ni jirti ani imma kara gabaabatti wanni hin jiru du'aanni keenya yeroo dheenyu bakka san awoo baguma jecha tokko yaadadhe barreeffamni hin jee leenjiin godha jee dhaqeetiin harka dhibbar kudhanirraa Sagalniin fayyadameet. sagalniin fayyadame tokko kaniin fayyadame keessa ayyuha daacii je laa takun mimman yaxmiluhu addacwatu Allahu akbar. wakun mimman yaxmilu daawata je Allahu akbar. yaa daa'ee je ati nama da'awaan isa ba'attee isaan deemtun tahini nama da'awaan deemu tahi je Mashallah mashallah. sigalema ellaa daa'in da'awaa makiinaa godhatee da'awaan isa shururuu godhuun qabdu jechuudha. Inni da'awaadhaaf ba'atee da'awaa shururuu godhuu qaba malee ba'aa da'awaa irratti hin tahinaadhaa je. Awwaliin hin dhaamuu barbaadu akhlaaqa keenyaanis namni ogguunee fi imaltuu deeme. Akkina jiru seemin safara jechuun sun hojii hiikkaansa mul'isuu jechuudha je. Hiikkaan safara jiru. Mul'isuu jechuudha namni hogguma imaltuu bihee haalli isaa mul'ata je. Gariin akkanuma bololee aboo sun naa bitaa aboo sun waan naa kanna aboo kompiitara waan naan bittanii aboo tokko naa bittanii aboo baarree tokko naa taatanii oofi gaawulee haalum kan jiru hanga namni kun akka inni itti jiru barrabbii beeka namni ati bira dheeyite sanii akkasitti daa'iin ani waliin hin dhaamuu barbaadu ayyu haffifa himla Waan hin feene namarratti hin dalagin. hin dalagin silattuu beeki akkuma jihaadaati jihaadaa'u namni nama qabsaa'u gaggeessee fi ka ifii lolee fi ka gaggeesse jaa daawaa keessa namni hamma tokko noggusiif gargaare Atilleen. hanga tokko namarraatti innis akka namni garii barna ol kaasisiin ji'ee fi lafa dhiibata. Walumaan kuftan. Lafa dhiibachuun rogguun ifinni siifin ol kaasa jee atis jala ol ka'ii wanni dhaamnu takka sani waa hedduudhaa jira. Sun keessatti abbumaatu ifii gorfama jechuudhaan dhaamuu barbaada keessan kotu. Tan lammaffaadhaa taniin dhaamu yeroo achirraa dhufe qalbiin bakka san jiraachuu qabdi. Lammee isaa akkamittiin deebi'aa dura alala qalli yoo xiqqaatte rakkoo biyya sanii hawaasaa himuu qaba. Ani mataa kiyyaa maaliif akkasin naan himina iyyeetiin loleen maaliif akkana naan himina hiraadhaa bakka tun jettanii maa naan himina. Asirraa haala salphisuu mijeessina. Ummanni biraa akkana jira maan himina maaliif takkaa ka biraa bakka biraa gargaara bakka biraa kanaa malee hin dubbanne dhiiroo ummanni kun maaluma ta'e anumaa qabrii keessaa amma biyya mudadheen siin baara. Saniif obboleeyyan keenya imala keenya kan Keeniyaa irratti kanii achirraa yaane guyyaa meeqa bullisa? Guyyaa kudha hangana bullee akkasii wajjin akka nama amma 12 wal bobbochifnee wal maramnee wal biraa yaa'uu dadhabnee wal biraa yaane imala gaariidhaan biraa dhufne akkaataa gaanuti biraatti yaane teenyuma beena ta'isa ammoo tan isaan biraa dhufu keenya beena isaanis teenya isaanuma beeka ammoo ati sii gabaabsee muuxannoo bareedduu isaanirraa horreeti muuxannoo bareedduu warra biyyaarraa horree muuxannoo bareedduu ifiifillee horree ifiif da'awaa godhamne malee da'awaa gama keenya gaggeeffame malee ani haqumaan godhadhu jechuudhaan keessaa qaba daawaan isaanii godhe. Maashaallah. Baay'ee wallahi sagantaa
gabaaf duugateenyeeti itti bulullee dadhabu. Kasi nu haa goola bugaatti deebisa ambaasadar. Ambaasadarri keenya osoo nu hin goolamne Ayyee. waan takka takka waan amma guusinaa soitan itti gammadeen qaba. Bar biyya ta'anitti illee muuxannoon takka takka nama jirti. Dogo. Wanni amma egeree akkana bilaan keessa barbaadu jiru sanadaan jechuu. Masgiida jaaruu qabnaa an ta'uu baatus karoorsuun qabaa jee G+9 maallaqa itti baasee maashina masgiida geesse torban tokko maashina turee biyya qotee jechuudha. Biyyeen san maramtee lafti tun naannoon kun akkanatti masgiida kana wajjin mana 19 walirraan danda'a jaanii san keessa an G+9 dizaayina maali sanada itti qopheessee kitaaba qaba. An jechuudha. Ayyee. Yeroo amma isirreefuu galma aruuzaa kaffee maal jettan? Ayyee. Yeroo nama sanirraa naa sheerii fudhate moo nama santu sheerii irraa fudhatee waanjuu sammuu jiraatan dhufu jira jechuudha. Maashaallah. Waanii jechuun qabatamaan osoo niif haasa'u qofan taane sanii isin garsiisaa sanada san jeete as keessa barbaadu jira jechuudha. Kan akkanatti gurbaa waan kana dalagirraa qabale. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Qalaas booda garsiifte. Booda garsiifte. Kanaaf ni danda'amaa duraanis ittumaan amana. Dandahameetu jira ammoo isintu fide. Qoree bobbaasin san keessaa tokko ta'a jechuudha. Tokko ta'a. Wallaahi wanni baay'ee itti gammadee dhugumatti osoo hin taa'uti wanni takka takka namaan kuttii bara Osmaan Alsaatiin bobbee isintu biyya biraa dhaqee haasoo kana muuxannoo biyya biraa jijjiiru jira jeetiin shakke. Ayyee. Olluma keenya kana taanii akkas ta'uun nuti illee nama inshaallah kanaa ol muuxannoo fidachuu qabna tasaanii tanatti keenya daballee jechuudha. Maashaallah. Galma masgiida keessaa qabaachuun iddoo hawaasni keenya sheekha deengadda waan ta'e beekte. Waatu badee nuun jaaniiti. Qarshii kuma 30 kafalle. Akkasi. Farqaa lamada namni waan san gaafachuudhaaf dhaqu yoo kuma 100 taate malee yanitti. Waatu badee jennee jechuudha. Waa hedduu hojii nurraa eegama muuxannoo harkanne tanarratti inshaallah dhaamsa itti reefu dhaamtisan hawaasa keenya biyya alaa jiru hawaasa keenya biyya keessa jiru wanni waliin namni hojjechuu qabu baay'ee jira waan juusan meta kan rabbii keenya illee itti himachuu gaariidha. Akkasi. Warra karoorsuu akkuma nu laaffise kana hojjechuu fi nama hojjetullee itti gammadu akkuma nu laaffise kana namuma kana ulamaa'oota kanatti rabbi qabeenya kanne warra waan sana hojjetu rabbi nama godhu. Waan kana malee wanni waan irraa buqasu hin jiru waan ta'eef. Kanaaf mee ambaasadarri keenya siigaa namni dindila ajaa'ibaa tokko rabbi si godhee kun dindila qofa osoo hin ta'in sullumaa sitti qabda. Maaliif mataa waliin nuu qabda jiru? Mee mataa waan kanarratti gabaabsitee wali qabdee jechuudha. Mataa waliin nu akka qabdu gama kee dabarsinaa. Hawaasa keenyaanis waan jettu. Daawwattoota keenya. Hawaasa keenya irraan tan addatti isin dhageeffachuu jira jeetiin yaada. Anuu kan inni akkanatti takkaasa heegaan boochee dhiisee amata meeqa irraa fadheetiin jira. Har'a ammoo haasofni kan inni boochise dhugaa dubbachuudhaaf. Maashaallah. Kan inni takkaa waan boo'ichaa wogandi OEU ani niin gurguraa waan ta'eef. Har'a ammoo haasoo addaa soitanii hawaasni illee akkanumatti isin dhageeffachuu jira jeetiin yaada. Mee maal hawaasa dhaamtaa bakka irraa deemte yoo maal dhaamtamee gama kee? Daawwattoota keenya egaa wanti dhaamnu dubbiin wiirtuu Naayiroobii keessatti san akkuma amirri imimmaan na fiddeeyye isanii bakka itti imimmaan buusuu qabnu bakka itti qabeenya keenya illee buusuu qabnu bakka itti waan san yeroo gabaabaa keessatti itti argamsiifnu bakki san yoo mijjooyte muuxannuma jaan tanaa'u biyyarraa illee namatti erganne muuxachiifnee biyya deebisuu dandeenya. Nama karaa biraa ergannu san illee muuxachiifnee karaa biraa san erguu dandeenya. Bakki kun bakka jabduudhaatti yaaduu nu barbaachisa. Hawaasni keenya biiroo masgiidaa gisee seenne isheen yaadata boleessa keenya fo'aa tokko. Gaafa ishee kamiin dhufallee dubbadde gaafa isin dhuftanillee ni dubbadda. Yoo godhuu dubbaddanillee gaafa namni biraa dhufallee ni waan dubbadda. Akkasuma sanirrattuu doolaara dhibba jee. Sanirrattuu doolaara dhibbaaf qabe. Bakka jabduudha bakki sanii karoorri gaaddisni islaamaa lafa kaayee deemaa jiru san milkeessuu inshaallah rabbi jee warra san milkeessurraa rabbi nu haa taasisu. Imalli keenya kaa da'awaadhaa biyya keessaas ta'ee biyya alaas itti fufa inshaallah. Bifa kanaan itti fufa. Cinaacha keenya dadhabaa immoo akkanumatti irratti wal gorfachaadha. Asitti dogoggortee Sheekh Jamaaliitiitu namni tokko ati nama addaatii warra nu biroo dhufe raayii jeeti deddeebisnaani hemiyyee waa'ee Nabaarsaan olili rakkoo xiyyaa simi jeen jennaani eegi jettee fuushee kan jirte jeen akkasi cinaachi dadhabaa walii himuun
والجيمسودا ملء والدكيسودا متي والجيمسودا بفخنا يوني بخ والإنتر كان فلوتاته بكا هاسن خيني سنة هند جل سنة يجيرما أنتي دا أقدر سيفني هاسن خيني أسرت اللي نما قرتي بريدا دلقتها عبادتها تهي آخرت اللي جنتها ربي سبحانه وتعالى نقول سنة راورار كنا راوداف والجبيسونا كانت والقافة جونغاري دا بقى مالف قلتني جتني وان قلتني نقافتني سنة اللي عبارة سنة زور بيا كذا نتبيا ده نوانو قافة جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجال نجيران ده ما شاء الله مرات مشيني كان يلي نوصون تندو بديوان جو تكلم دربي أكاسي أولا نيجي شو بربادي داممته دام سما خانمو أكا ولينجيامه أكا أدوني في وان نموني غري سياسة دا فهرا أرادة كبا غري وان نمو قبل جيسو فرادة كبا غري وان مودي وان أداتيف كبا أكما وان براتي مركاني كجيسو بربادوتي وان كان أمانا نمني جيتشا خانا داكي أكا ولينجياني شرشرة كبودن هنگا سودن يكدا كده توما جزاكم الله خيرا أيه إيجا هبجم توتا دعوة توتا خينيا كانين حلال تيسني ندعو وجهجتن هندي خيسنو قبين أرا خيسومات هنيا وجه تورتين نتيجوني خنا فكات أكمل تولي خنات إسني تلي تولي جنة أمن مالف جنة أنن تنيا تيسن تكوان تادف باية تكوما كراني باية جالة كراني باية مطنو باية تكدين وفي جراچ سوداف جه أكم نمني بهو دندو بيتا أونو بي نمني بيجابه هو هكذا بيتا مالو كوجي كدندو لغت نوتي أجر سيرتن شكل كنيجو بعن وجراتن بعن وفديمتن نولن بعج جرانة بعج إسني خناس تيجنة إملا غيسان الرأي information إسني رافرتشو بعج دندينه أرا ثكا أرا كنا نركني أنا اللي نجوا باين جمدة حواسنا ناو جيجو ركون اللين إملا لكون إملا غاري إملا جمتشو إملا جلكبا إن شاء الله ربنا هاودو بيتهنياس بيا الله تهنياتيس ربنا جي تنوتيه بيا أكا علامات والكيس ديم ربنا واتحسسو غلطوما من خينيا وان جن خنا خيساو وان اتشتي تامو قبو وان جنسان رتي يفنا خننو نسنينجا باي غلطوما والفادا بغنغيا نورفتن بغنغيا ولين حاسوينه متنو غاري نوغما كيتن غمان خيسن غما تاثر هانغا جنتان اوف ربنا واتحسسو آمين وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته